Abbaa malee kunuunsa haadha ishee qonnaan bultuu adda duree taatee jalatti barnootaaf xiyyeeffannaa akka kennitu taatee guddatte. Ijoollummaatti yeroo mana barnootaa turte wayitii ispoortii qofatti fiigdi malee takka hireen jireenya atleetii maqaa biyya dhoofsisu akka ishee godhu yaaddee hin beektu. Itoophiyaan biyya galaana atleetotaa jedhamte keessatti atleetonni gara injifannoo fi beekamtii yoo dhufan suuta mul'atu. Isheen garuu tasa dhukaatee baate. Atleet Tsiggee Dhugumaa. Atleet Tsiggeen shaampiyoonaa atleetiksii mana keessaa Gilaasgootti torban darbe gaggeeffamaa ture irratti wayitaa gareen Itoophiyaa dorgommii injifachuuf abdatiin injifatamee warqee malee galuu keenya jechaa turetti meedaaliyaa warqeen iftee mul'atte. Tsiggeen garee Itoophiyaa gara Gilaasgoo imalaa keessatti kan makamte fageenya hedduu irraa hin turre meetira 800 ture. Leenjisaa isheetu ittiin abdadha giddii hin qabaatina mucaa kana mee fuunee haa deemnu jedhee garee sanatti akka makamtu qondaaltota federeeshinii atleetiksii Itoophiyaa amansiise. Atleetiin dorgommii kana dura fiigicha meetira 800 meedaaliyaa argattee hin beekne warra shakkaa ishee ergan boonsitee biyyaaf abdii ta'uu agarsiiste. Gaaffii deebii BBC waliin gooteen dippiloomallee ta'uu nan argamsiisa jedheen yaade malee tokkoffaa nan baha jedhee hin yaadne jetti. Sarara xumuraa irratti atleetiin ishee dura fiigee galee akka hin jirre yeroo barte amanuun dadhabe jetti. Mana barnootaatti miila duwwaa fiigna keessi koo fiiginaan jedha ture. Ganda baadiyyaa aanaa Dambee keessatti abbaa maleen guddadhe. Qormaata hedduu keessa harmeen koo qottee bultuu taatee guddifame jetti. Tsiggeen guddisaa ishee yoo yaadattu. Haadha kootu na guddise waan ittiin nu guddistu ni rakkatti turte. Qottee bultuu adda dureedha. Rakkoo hedduu keessa baatee barnootatti akka jabaa nu guddiste. Barnoota sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaas achuma godina Kamashaatti keessatti baratte. Fiigicha kan hin eegale wayitii ispoortii dorgommii fiigicha irrattidha kan jetti atleet Tsiggeen mana barnoota isheerraa filatamtee aanaa achis godina achis naannoo bakka buutee dorgomuu eegaluu himti. Mana barnootatti miila duwwaa fiigna keessi koo garuu fiiginaan jedha jettee turte. Dorgommiiwwan aanarraa ka'ee hanga naannoo Beenishaangul gahutti injifachaa kan deemte Tsiggeen akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2006 naannoo ishee bakka buutee dorgommii guutuu biyyaatti hirmaatte. Ija leenjistoota piroojektootaa galtee boodas giddugala leenjii Xurunesh Dibaabaa galte. Tsiggeen Dambeerraa kaatee hanga waggaa tokko duratti fageenya gabaabaa meetira 100 fi meetira 200 fiigdi ture. Giddugala leenjii atleetiksii Xurunesh Dibaabaa keessattis fageenya gabaabaa irratti leenji'aa turte. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 fiigicha meetira 200 garee biyyoolessaa guddattoota filatamtee bara 2009 shaampiyoona atleetiksii Itoophiyaa irratti hirmaattee injifatte. Baruma kana dorgommii guddattoota Aljeeriyaatti qophaa'e irratti meetira 200 meedaaliyaa meetii injifatteetti. Shaampiyoonaan atleetiksii guddattoota Afrikaa Aljeeriyaatti qophaa'e dorgommii guddaa atleet Tsiggeen biyya bakka buutee yeroo duraaf hirmaattedha. Bara 2009 turtii ishee akaadaamii leenjii Xurunesh Dibaabaa akkuma xumurteen kilaba atleetiksii baankii daldala Itoophiyaatti makamte. Atleetii fiiguu dandeessu jedhamtee riikardii addunyaa cabsitee fi iccitii kophee ishee duuba jiru. Gaafii loogii sabummaa federeeshinichaa irratti ka'eef Daraartuun Tulluu deebii kennite. Daraartuun Tulluu xombora injifannoo dubartoota Afrikaa fulbaana 10 bara 2022 maaliif fiigicha fageenya gabaabaa filatte? Atleet Tsiggeen Dhugumaa madda Itoophiyaan addunyaa irratti kan beekamtu fiigicha dheeranii. Atleetonni Itoophiyaa dhaloota dhufaa darbaaf fageenya ta'anis warra fageenya maaraatoonii hanga meetira 5,000 fiiganidha. Atleet Tsiggeen garuu jalqabumarraa saffisa waan qabduuf fiigicha gabaabaa meetira 100 fi meetira 200 fiiguu akka eegalte himti. Booda keessa ammoo fedhiin ishee gara fageenya giddu galeessa akka ta'e dubbatti. Kilaba ergan galee fiildii koo gara fageenya meetira 400tti jijjiireen dafeen baroota 3 walitti aanan biyya keessatti shaampiyoonaa ta'een ture. Bara darbe immoo humna waanan qaba maaliif meetira 800 yaalu jedhe. Keessi koo fageenya giddu galeessa barbaada ture. Leenjisaan baankii daldala Geetaahuun Tsiggee ati humna qabda gara meetira 800 yoo dhufte milkaa'uu dandeessa naan jedhe. Kilaba akkam fiildii jijjiiru fedhii dhabus booda naaf milkaa'e. Waggaa tokko dura leenjisaa Alamuu Waaqjiraa jalatti leenji'uu eegalte. Kilabni ishee fiildii jijjiiruu ishee guyyaa tokkotti yeroo isheen osoo boossuu dirqama dorgommii fageenya meetira 400 fi meetira 800 irratti dorgomtu ture jedhee leenjisaa Alamuun. Tsiggeen fiigicha meetira 800 irratti hojjechuu kan eegalte waggaa darbeedha. Yeroo waggaa 2 hin guutne keessatti milkii kana argatte. Leenjisaan ishee Alamuu Waaqjiraa waggaa darbee atleet Tsiggee yeroo baru
miidhamarra turte haala ishee ilaaleen miidhamarraa akka fayyitu gargaare fageenya kanarratti akka milkooftu waanan hubadheef jajjabeessinee shaakalaa ture jechuun BBCtti himeera. Gilaasgootti kan inni malee leenjisaan koo gaafatamummaa waan fudhateef atleet Tsiggeen shaampiyoona mana keessaa Gilaasgootti meetira 800 hirmaachuuf filatamu dura fageenyicha dorgommii idil addunyaa irratti hirmaattee hin qabdu ture. Minimaa guutuun filatamus aangoonni federeeshinii dorgommii biyya bakka bu'uun godhamu waan ta'eef atleetii muuxannoo qabuu fi qabxii gaarii fiduu danda'u waan barbaadaniif Tsiggeerraa shakkii qabu turan. Kaniin gara Gilaasgoo deemuu danda'e leenjisaan koo qabxii isheen galmeessitu ilaalchisee gaafatamummaa isaanan fudha waan jedheef jetti Tsiggeen. Amma yeroo dhumaatti waan deemuu hin turre dorgommii adaraa biyya qabu waan ta'eef ijoolleen akkasumaan deemuu hin qaban. Dhugaa dubbachuuf ani immoo meetira 800 ganaadha. Nama muuxannoo qabutu barbaadama ture. Anarraa amantaa guutuu hin qaban ture. Dhugaa dubbachuuf leenjisaan koo immoo mucaan jabduudha, ofitti amanamummaa qabdi, haa deemtu ani gaafatamummaa sanan fudha waanan jedheef na fudhanii deemanii. Injifachuu koo hin amanne. Waggaa tokko darbe keessa leenjii jabaa fudhachaa waan baateef ga'umsi ishee fi ofitti amanamummaan ishee dabaluu kan himtu Tsiggeen wayitaa gara Gilaasgootti deemtu fiigicha gulaallii qabu kanan dorgommii xumuraaf geesse dippiloomallee ta'u argachuuf yaadee akka deemte himti. Dhiphachuu hin jaaladhu, hamman hojjedhe ammoo rabbii na kiisa jedheen amane. Meedaaliyaa argadhu baadhus xumuraaf darbee dorgommutti gaarii ta'een deebi'a jedheen deeme. Fedha waaqayyoo ta'e immoo warqee fideen deebi'e. Wayita tokkoffaan xumuruu bartu miira itti dhagahame yoo ibsitu hin amanne ture jetti Tsiggeen. Fiigicha yeroon dursaa deemu hammana dursee woo namni biraa hin fudhatu jechaan ture. Humnas nan qaba ture. Booda ariitii dabaleen gale baay'een gammade hin amanne. Alaabaa biyya koo yoon ol qabu miira gaariin natti dhagahame. Ijoollummaattis ta'ee wayita pirojektii keessa jirtu takkaahuu sababa isheetiin alaabaan biyya ol kaafamee akka mirmiru yaadee hin beeku ture jetti. Ammoo fageenya gabaabaa irratti yeroo dheeraa turte keessa abdii kutannaan akka ture ibsiteetti. Ta'us ga'umsa koof gahee waan baheef turtii koo sanitti hin gaabbu jetti. Atleet Tsiggeen amma booda yeroo koo abdii kan guutedha jetti. Fuulduratti fageenya kana meetira 800 fi fageenya giddugaleessa meetira 1500 irratti jabaattee hojjechuuf karoora qabdi. Leenjisaan Shaalamuu gara sanatti yoo of guddifte milkii kana ol argatti jedhee amana. Fakkeenyi koo Koomaandar Daraartuu Tuluudha kan jettu Tsiggeen isheen anaaf harmeedha. Baay'ee na jajjabeessiti jette. Ammoo fageenya meetira 800 fi meetira 1500 to'achuuf abdii fi hamilee guddaa qaba jetti. Fageenya meetira 800 hanqina qabu sirreesseen Olompika Paarisii dhufu irratti biyya koo gammachiisuun hawwii kooti jechuun hawwii ishee fuulduraa ibsiteetti.